fooyya'insa gatii maallaqaa irratti haasofna. Ogeessa saffaramee jira. Ogeessa keenyarraa obbo Waa'ee Magarsaa xiinxalaa dinagdeeti. Mee jalqabarraa yookaan mootummaan Itoophiyaa dhibbana fooyya'insa taasiseera keessumaa sharafaa wal qabsiise. Kun faayidaa maalii qaba jechuu dandeenya jalqabarraa yookaan? Galatoomaa carraa kanaaf ani dura guddaa galateeffadha. Faayidaan sharafa kana gatiisaa gadi buusuu maali yoo jenne afaan Ingiliffaatiin trade baalaansiidhaaf jechaadha. Kuni poolisii mootummaan itti fayyadamu biyya kamittuyyuu biyya market economy kanarra itti fayyadamu poolisii market economy itti fayyadamu irratti poolisii lama guguddaa jira. Poolisiiwwan kun furtuudha jechaadha biyya tokkoof jechaadha guddina biyya imaammanni kun jechaadha. So imaammanni lamaan kun maali? Tokko monetary imaammata qarshiiti, qarshiidha wal qabatee gootu. Kanan biraa han fiscal policy jennu kana jechaadha. Impactiin yookaan objectivin isaan qaban maali? Kaayyoon isaanii maali? Hoo jenne inni dura humna hojii barbaaduuf hojii uumuudha. Kanan biraa gatii tasgabbeessuuf jechaadha. Sadaffaan guddina ikoonomiitiif jechaadha. Amma imaammata kana lamaan mootummaan hoggaatti fayyadamu guddinni ikoonomii biyya sanii akka guddinni dinagdee akkamitti deemaa jira kan jedhu san ittiin hordofu jechaadha. Afraffaanii fi inni murteessan daldala kana wal madaalchisuudha. Daldala biyya alaatitti nu gurgurruu fi han biyya alaatirraa bitannu wal madaalchisuudha jechaadha. Gatii isaaniitiin keessa fuyyuu. Nuyi amman baasnet meeshaa bitanna meeshaa keenya meeqa gurguranna gatii jara kana wal bituu qaba jechaadha. Haala qabatamaa amma jiru kanaan gatiin doolaaraa ol ka'ee jira. Humni bittaa birrii immoo gadi siqeera. Mee kun dhiibbaan inni qabu maal jechuu dandeenya amma diinagdee biyyaa keessatti jiruuf jireenya hawaasaa keessatti akkamitti ilaalama akka ogeessa diinagdee tokko? Kaayyoon imaammata kana hoggaa jijjiiru akkuma jenne sana meeshaan biyya alaatitti gurgurannu kana akka warri daldala san keessa jiranis jajjabaatanii warri addunyaa irratti meeshaa keenya bitatu immoo akka bitatuuf kaayyoon isaa kana jechaadha. Sharafa sana hoggaa gadi buusnu meeshaa gatii keenya gadi hir'isuu jechaadha. Qarshii keenya gatii isaa gadi buusu humna isaa gadi buusu jechaan meeshaa keenya hoggaa gurgurannu warri bitatus akka kaka'u warri meeshaa keenya gurguru kunis akka kaka'e sharafa biyya alaa kana baay'inaan argannuufi jechaadha. Tokko kana inni lammataa madduma sanitti maal fiduu danda'a? Meeshaa biyya alaatirra biyya keenya keessatti gabaa keenya irratti gurguramu immoo gatiinsa waan ol ka'uufu namni bitatu hin xiqqaata yookaan gatiin isaanii hin xinnaa. Kuni ta'uu danda'a waliin ilaallume kan qabxiilee tokko tokko kakkaasne kuni ta'uu danda'a. Egaa dhiibban inni asuma achi akkuma jalqaba duraa kana fiduu danda'u maali? Gatiin bittaa qarshii biyya Itoophiyaa kanaa yookaan birrii gadi bu'a. Kun jechuun maal jechuudha? Meeshaa keenya gabaa biyya addunyaatti irratti gurgurru gatiin isaanii hin hir'ata jechaadha. Mee akka fakkeenyaatti tokko kaasne amma hoggaa har'aa doolaara miliyoona 100 argachuudhaaf buna kuntaala 100 hoo gurgurra ta'e amma doolaara miliyoona 100 san argachuudhaaf buna kuntaala 115 gurguruu qabna jechaadha. Maaliif gatiin meeshaa keenya yookaan gatiin qarshii keenya parsentii 15 waan gadi bu'eef doolaara qofa argannu sani meeshaa itti daballee gurguruu qabna jechaadha san argachuudhaaf. Wealth transfer jenna. Qabeenya nu qabnu yookaan badhaadhina nu qabnu kana irratti daballee warra doolaaraan nurraa bitatu sani kennuu jechaadha. Hiikka isaa kanuma jechaadha. Kuni dhiibbaa inni jalqaba diinagdee biyya keenyatti irratti fidu jechaadha. So amma dursan argachuudhaaf itti daballee gurgurraa jechaadha. Mootummaan hoggaa poolisii kana baasu nu fuulduratti amma tokkichuma kana dubbanne malee waa baay'eetu keessa jira. Imaammata san keessa imaammata amma sharafa gatii sharafa kana gadi buusuu suni keessa baay'ee jira. Tokko sharafni parsentii 15 ol ka'ee lammata dhalli qusannoo parsentii 2 ol ka'ee sadaffaa liqaan baankonni kennanillee murtaa'ee jira jechaadha. Maaliif akkamitti? Kanatti kashaati itti dhufna. Mootummaa waan sharafa kana duuba dhufu waan sodaateef waan kana duuba kaa'ee jechaadha. Isa bichaa miti. Isa qofaa miti. Ammallee mootummaan amma baankonni jennu baankonni qabeenyi isaanii qarshiidha.
Maaliif qarshiidhaan waan daldalaniif jecha mootummaan amma waan doolaara lafa kaayee bariituma san sharafni kun ol ka'uu isaati irra gatii arganne sana akkuma jirutti irraa fudhate parsentii 100 jechaadha. Baankotarra. Kuni maali hiikkansaa ati hojjetteetii miti kan argatte waanuma sharafni gatii isaa ol ka'eef doolaarri yookaan sharafni biyya alaa sun gatii isaa ol ka'eef waan sii dabale malee ati ifaajjetii miti kan argatte murteesse. Haa ta'u malee garuu baankonni kun qabeenyi isaanii qarshiidha jennee jirra. Doolaara qabatanii taa'anii turanii qarshiin biyya Itoophiyaa gatii isaa parsentii 15 gadi bu'uu isaatii fi namni dur birrii 100 qabu har'a birrii isaa 85 ta'ee jechaadha. Irraa hir'isee jechaadha. Jarri sun qarshii sana waanuma teechisaniif galiin arganne gatii bituu qarshiitti gadi bu'e parsentii 15 185 ta'ee jechaadha. Sunillee keessa jira jechaadha. Kana murtii isaa kun. So amma mootummaan hoggaa kana godhu maal godhee poolisiiwwan kun hoggaa keessatti ji'a ji'a keessatti miti dhiibbaa fidan hoggaa dheeraa irratti fidan hoggaa dheeraa turaniitan isaan dhiibbaa barbaadame isa fiduu danda'a jechuudha. Har'uma amma kun har'a gochuudhaaf gatiitu ol dabale malee gatii meeshaa infleeshiniitu dhufe malee dhiibba mootummaan barbaade sun immiidiyeetiin dhufu jechaadha waanuma isaa kanaaf. Mootummaan akka seektarri kun yeroo dheeraa keessatti jijjiirama barbaachisa fidu akka ta'u godhee yoo jenne garuu tokkoffaa dhala ol kaasee jira. Dhala ol kaasuu jechuun maal jechaadha? Investimentii gadi buusuu jechaadha. Namni qofa qarshii baankiidhaa fudhatee investimentii adda addaa irratti nama qacaree hojjisiisee galii meeshaa oomishee gurguree gatii argatu suni yookaan bu'aa argatu suni har'a qarshii isaa baankii godhachuu irra filata jechaadha. So maal jechuudha? Dhala qusannoo parsentii 5 irra 7 ol kaasuu jechuun investimentii gadi buusuu jechaadha. Gama biraatiin immoo haalli jiru investimentii hawwachuu investimentii jajjabeessuu haala mijataa jiradhanii of dhaadheessuutu jira. Isa qofaayyuu miti. Mootummaan hoggaa sharafa kana gadi buusu gatii bittaa qarshii biyya keenya gadi buusu ekspoortariin akka jajjabaatuufi. Hoggoota dhufan kana keessatti ekspoortiin guddatee wanni biyya alaatti oomishni gurgurru kun babal'atee itti fufinsaan galii fiduufi. Garuu investimentii sana jajjabeessuu dhabuun immoo keessayyuu dhala qusannoo ol kaasuu fi liqaa kennamu hidhuu jechuun investimentii jajjabeessuu miti faallaa saniiti jechaadha. Kunillee dhiibbaan biraati jechaadha. Mee kanarratti qabxii takka hoo kaasnu amma hoggaa sharafa kana gatii gadi buusnu yookaan immoo bittaa humna doolaaraa fi karansii biyya alaa kana sharafa biyya alaa kana ol kaasnu kuni maal jechaadha hiikkansaa waa lama. Tokko waan gatiin meeshaa biyya keenyaa guddaa ta'ee fi warri bitattoonni gabaa addunyaarra jiran suni bitachaan jiran kana naa qabi. Lammata immoo waan gatiin keenya cimaa ta'eef humna qabeessa ta'eef warri biyya keessaa alatti gurguran akka buna gurguru saliixa fa'aa gurguru kuni alatti waan irraan bitamnee fi qabatanii taa'anii jedhamee yaadame jechaadha. Hoggaa gadii kana gadi buusu jechaadha. Hoggaa gadi buusteef jarris bitachuudhaaf kaka'a warra asiitis gurguruuf kaka'a jechaadha. Kuni maal jechaadha? Istookii qaban jechaadha. Magaazina keessatti meeshaa tuulanii jiran jechaadha. Amma hoggaa ati gatii kana gadi hir'isteef jarris hin bitata warra asiitis hin gurgura magaazinni isaanii duwwaatti hafa jechaadha. Manni kuusaa isaanii duwwaatti hafa jechaadha. Kuni guutamuu qaba. Hoggoota dhufan hootti fufuun barbaachise guutamuu qaba. Guutuudhaan maal gochuun qaba? Investimentiin jajjabaachuu qaba jechaadha. So jarri sallumaa wal faallaa wal bira jiran jechaadha. Warri poolisiin lamaan taa'e sun poolisiin duratti kaase sun faallaa walii taa'anii jiranii. Akkuma ati kaaste haala qabatamaa amma jiruun biyya kana keessatti warri amma oomisha alergii kana mana kuusaa qofa keessa tuulanii jiran doolaarallee Siyuus baankii keessatti tuulanii warri jiran ni jiru jedhama. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee rakkoo kanumaa jiru oomishni asii alatti ergamu yoo gurguramu doolaarri hin dhufu Siyuus baankiitti dhiphisa. Siyuus baankii dhiphisa doolaara. Biyyattiin immoo asii doolaara dhabdee mataan bowwaafachaa jira. Rakkoo guddaa keessa seenaa jirti. Maaliif ni akkamitti ta'uu danda'a kuni? Black market an jennu sun daldalli seera ala informal trading kuni kontiroobaandii biyya keessa amma biyya alaatti walitti hidhamee jira. Tokko biyyuma keessattuu baankii irratti dhayxee doolaara gurgurachuurra gabaa'oo dhayxe gatiin isaanii walirra fagoodhaatis ala filatta jechaadha. Kun firii maarkeetii keessatti dirqisiistee qawweedhaan dhoowwuu hin dandeessu. Biyya alaatti walitti hidhamee jira moo kanaanu.
Maal jechuudha kuni warri biyya alaati sharafa biyya alaa biyya keessatti ergu achumatti neetworkii uumanii daldaltoota wal qunnamanii achumatti ittiin meeshaa bitanii as keessan galu jechaadha. Formaal seektarii san keessa galee waan mootummaan barbaadu kana hin bituuf jechaadha. Achumatti waan daldaltoota sun barbaadan yookaan qabeenya isaanii qarshiidhaan irraa asitti irraa bitatanii achuma baankii akka jette san kaayyatu jechaadha. Kunillee qarshii reemitaan sirraa dhufu gadi buusa jechaadha. Ammallee gatiin doolaarri fi qarshii nama mootummaan baase kun fixed exchange rate waan ta'eef wal waan hin gitatiniif karuma alaa war barbaadaa deema jechaadha. Kanaafuu akka mootummaan jedhisanitti sharafa biyya alaa kana gatii bituu humna qarshii keenya gadi buusuudhaan dhiibbaa fiduun ammas hin danda'amu jechaadha. Kanan biraa hoolaallee mootummaan han inni kaayyeeffatee ka'e importii gatii isaa gadi buusuudha yookaan gurgurama importii biyya alaati meeshaa biyya alaati galchinu kana gadi cabsuudha fi wal simachiisuudhaami godhaa sun. Maaliif hin goone hojii hin godhu keessayyuu kanarratti jijjiirama fiduun hin danda'amu. Amma kaasuu hin dandeenye. Waggaa darbe kana riippoortii fiigarii sun xinnoo garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. Qarshiin nuyi doolaarri sharafni biyya alaa nuyi meeshaa keenya alatti gurgurree arganne mee guddisneetuma yaannu toora biliyoona 3. Han ittiin meeshaa biyya alaatti irraa bitnoo biliyoona 26. Look the gap. Kana wal simsiisuun amma walirraa fagoo ta'e ilaali. Baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Kuni maaliif hin taane boruus hin ta'u kun. Gaappiin kun walumarraa bal'achaa deema. Maaliif yoo jette Itoophiyaan baay'inaan meeshaa biyya alaatti irraa galchuutti hundeeftee jirti. Amma fakkeenyaaf boba'aa dhiisuun hin danda'ama. Qarshiidhaan bituu hin dandeechu. Doolaaraan bitta. Qarshii doolaara kana gatii isaa ol kaasuu jechaan yookaan humna bittaa qarshii gadi buusuu jechaan gatii doolaara biyya alaatti binnu kan ol kaasuu jechaan. Maashinaariis konkolaataa haa ta'uu doozara haa ta'uu waan kana fakkaatu maashinarii adda addaa kana biyya alaatiif hin oomishnu gatii isaanii ol kaasa jechuudha. Fertilaayizer. Xaa'oo jecha. Qoricha. Xaa'oo qoricha kan kana fakkaatan piroojeektii mootummaan amma bal'inaan hojjechaa jiru sun wanni isaan ittiin hojjetaman baay'inaan biyya alaatti irra gala. Gatii jara kanaatti ol kaasa jechaadha. Ammas gatii jara kanaatti ol kaaste malee dhiibbaan sharafni kun doolaara argachuu irra fiduu fi meeshaa nuyi binnu irratti fidu anaaf akka xiinxalaa diinagdeetti dhiibbaa inni waan meeshaa nuyi biyya alaatti irraa finnu kana irratti fidutu guddaadha jedhee yaadaan. Kanuma wal qabsiisee amma keessumaayyuu dhiibbaa isaatu miidhaa isaatu caala haala qabatamaa jiruun jechuudha. Gaafa fooyya'insi sharafaa kun godhamu ta'e jedhanillee warra fayyaduuf godhan hawaasni akkasitti kaasaa jira amma fakkeenyaaf warri namoota muraasa harka biyya kana keessatti kan beekamu doolaaran qabatee kan naanna'aa oolu kontirbaandii yeroo adda addaatti Oromiyaa keessattis qabamaa ture arguu dandeenya eenyu harkatti qabame hin beekamu. Ammas gaafa fooyya'insi kun taasifamu jaruma kana fayyaduuf illee isaan odeeffannoo kun akka gatiin doolaraa kun dabalu odeeffannoo kun dursee ba'e jedhan. Warri odeeffannoo kana qaban illee hin jiru dursanii doolaara bakka jirtu hunda walitti qabatanii yeroo tokkoon dureessa ta'uu warri danda'an illee ni jiru jechaadha. Kun faan jira. Kanuma wal qabsiisee biyya kana keessatti yoo ilaallu fair economic distribution yoo fudhanne mee akka xiinxalaa diinagdee tokkotti maal jechuu dandeenya jira diinagdeen biyya kanaa monopolized hin taane monopolii miti maal jettu miisna sirratti. Gaafii bareeda kaaste. Egaa akka biyyi kun waggaa 50 achi ceesisnee ilaalle dhalataa dhufu kanatti biyya tana bareechisee dabarsuudhaaf oo barbaachisaa ta'e haalli har'a keessa jirru boru seenaa waan ta'uuf seenaa san tolchuu barbaachisa. Akka anaatitti jechaadha. Waan bareeddu kaaste. Waanuma ati duratti kaaste kanarratti mee karuma saayinsuma diinagdee kanaan hoggaa laallu maaltu dhufuu danda'a maaltu dhufe kalee jennee qabxii ati kaasisan deebisuu hin dandeenye. Dhiibban kuni maali? Waan duratti jenne kun. Dhiibban isaa mootummaan akkan duratti jedhe sana amma dhala qusannoo ol kaasuunsa liqaa baankonni akka fedhanitti akka hin bittinneessine hidhuusaa suni duuba kanaa infileeshinii jira jedhee sodaatee jira jechaadha. Hiikkan isaa kana. Infileeshinii kana dhiisuu dandeenya moo qabuu dandeenya moo poolisii kana hin dandeenye yoo jenne karaa lama laalla. Tokko qarshiin akka ikoonomiitti qarshii haroomni hin seenne hidhanii jiru. Haa ta'u malee garuu akkan duratti kaasisan amma waa baay'ee waan biyya alaatti irraa binnuu fi jara san bituun ittuma fufa dirqama waan ta'eef
qarshii Itoophiyaa baay'ee kanatu doolara xinnaa bituudhaaf gabaa ba'a jechaadha. Kuni dirqamaan cost driven inflation fida jechaadha. Inflation maal fida? Inflation waa baay'ee qabatee dhufu. Wealth transfer inflation. For example akka jette sanamma qabeenya nama tokkorraa nama biraatti ceesisa inflation. Fakkeenyaaf akka jette sanamma namoonni Adaamatti karaa Toogoo Caalee kana maal doolara qabatanii qabamaa turan. Doolara qabatanii jiran jechaadha. Persentii 15 dabalatanii oduumumaan dadhabin gurguranii isaan qabatan jechaadha amma jarri kun. Kanaafi jarri kun duraanuu qabeenya qabanii ammoo irra caala dureessa ta'u jechaadha. Hiyyeessi yoo irra caala hiyyeessa ta'a jechaadha. Kuni structure duraan uumame san inflationiin dhufuu isaatiif baay'ee gargaaraa jechaadha. Kanan biraawoo gatii baay'ee ol kaasa. Gatiin ol ka'uun hiyyeessa miidha malee dureessa miidhu. Dureessa akka jenne san irra caala dureessa ta'a. Tokkoffaa waan gurguratu gatiin dabalee fi lammata ofumaafuu qabeenya qaba. Han hiyyeessaa irra caalaa hiyyeessa ta'aa deema jechaadha. So sa'aatii keenya wajjin deemuudhaaf falli maali mi'a asirratti? Maaltu ta'uu qaba ture sila? Falli keessayyuu economic amma export sectorii kana jabeessuudhaaf structure gargaaruu barbaachisa. Waan Itoophiyaan ittiin dorgomaa taatu kanarratti sirriitti jabeessuudha. Keessaaf bunaan dorgomuu hin dandeenya. Kuni Ameerikaa faana dorgomuu hin danda'a. Akkan duratti konkolaataadhaan wal bira qabsiisee argisiisan structure bakka itti guddaa jijjiirama finnu irratti yeroo dheeraadhaaf karoorri bahee hojjetamuu qaba jechuudha. Tokko kan. Sharafa yeroodhaan gadi ajjeesuun dhiibbasaa akka dura sirriitti bal'inaan kaasisanii dhiibbasaa irra caalaa disadvantage guguddaa fidee dhufa malee biyyattiidhaaf daballi hin jiru. Lammata namoonni waan akka jennu kan ikonomii sirriitti jeequu danda'an doolaara mootummaan gara malee barbaadaa waan adda addaatti barbaadaa jiru kana kiishatti qabatanii jiran kana mootummaan kanarratti nama giruuppii wayii kanarratti karaan taaneen seenee jalqaba sammuu uummataa keessatti sirreessuudha. Sammuu uummataa keessa waa babal'aa jira waan asii duratti kaasisan illee kana sirreessuun mootummaarraa gara fuuldura yoo kana sirreessi wanni sirratu hin jiru. Kana mee dhumarratti gabaabsinaa akkasii waa'ee warraaqsa diinagdee Oromoo kana mee akka xiinxalaa diinagdee tokkotti maal jechuu dandeessa gabaabsinee sa'aatii qabnu wajjin egaa warraaqsi diinagdee Oromiyaa kuni bal'inaan deemaa jiranii bu'aan isaanii an akka Keenyaa fa'aadha, an akka Odaa Transport fa'aadha, an akka Walaabuu Construction fa'aadha. Ani isa keessa nan jira sirriittan beeka dhumarra gahaa jiran jechaadha. Kuni miira uummataa kakaasee jira jechaadha. Uummannis itti fayyadamuudhaaf kaka'ee jira. Warri duuba jirrus kanarratti jabeessineetuma hojjennee bu'aasaa argisiisuutu nurraa eegama. Dhiibban inni fidu guddaadha. Oromiyaa keessatti keessayyuu dhiibban inni fiduu danda'u guddaadha. Dargaggoo keenya walittidha. Hayyoota keenya walittidha. Fayyadamtoota keenya daldaltoota keenya walittidhaati. Nuyi jabinaan duubatti hojjechaa jirra. Uummanni illee kuni jabaateetuma deemuufaa amma keenyaafaa yeroo dhiyoo keessatti lafa qofaruufaa meeshaafaa bituutti galuudhaaf tattaafachaa jirra jechaadha. Odaan already konkolaataa bituudhaaf jabaatee hojjechaa jira. Walaabuun illee warraaqaa jira jechaadha. Waan waliidhu jechaadha. Kuni bu'aa riivoluushinii ikonomii Oromiyaa kana inni jabaateetuma deemaa jira. Kuni bu'aansa bal'aadhaan nuti hojjenna. Uummannis kana gurra kenneetuma xinxalee waan irraa eegamu akka godhu dhaamsa dabarsinaa. Kuni walitti fiduudha jechaadha. Kanarratti dhiibban boru waanuma duratti kaasaa oolan irratti illee dhiibban kun fidu bal'aadha reeta nama jechaadha. Daawwattoota keenya qophiin Xiyyee Milanaa keenyarraa dhimma diinagdee akkasumas fooyya'insa sharafaa irratti godhame ilaalchisee marii bal'aa goonee jirra. Waan wajjin turtaniif ulfaadhaa isin jenna.